والله واقري لا بوي أرما هجتا أرما وان قرار بدا أكمتين به دوبا نو وان سريتي بيت كمتو رابنان هو كسي بيسا سرينا إسا قرمتي أما شيني واقري قرأتي كنياتا خان بوغا خان كمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جرى جرتو خبجم دودا دعوتو تخينيا ilmaan oromoo bakka jirtan maratti nagayni keessan isini haajiraatu jechaadha kunu arraantana nama kana wajjin jira nama kana namni beenu jira namni kun jechuun nama jechiisan rabbi tana basaatumaan balleessee jechuudha siiriidhaan bakka hunda namaasee irra alhamdulillahi rabbil aalamiin kunoo deebi'eeti yaa obboleessa kiisi waan kana hunda naa hojjetee jeeti na biratti jechuudha waa meeqa waliin ilaallee jechuudha gurbaan kun boo'ee wallaahi kunoo atumaan dhiifama gaafadhu ilmaan oromoo kan si abaaree fi kan yaa rabbii isa kana dachira dhaba maqodiyya kan waa hunda wallaahi aara si qabu jeetiniin akkasi bita kunuutii bulchaa jaamaa bulchaa nyuuta waati. Bulchaa Maamad Zaadii. Bulchaa Maamad? Maamad Zaad. Bulchaa Maamad Zaadii waliin beenu naaf jennee dhimma. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh daawwataa hortuu keenya. Waan inni godhe hedduu jira. San hundaa'u jechuudha. Osoo hin beekan garuu waan takka waan hin dhagahamu qabu. Amantaan harku jira hundaa'u. Dhiifamaa isin jaa. Eewwan akkasii ta'a bulchaa Maamad Zaadii waa hundaafuu jechuudha namni beenu hin jiru mana kubuutti galcheetiin sababaan isa naannessutti Abdullaan harkaa bahe. Abdullaan harkaa baafatee jira. Abdullaan karuu takka hin dhaqu karta kan dhaqu Abdullaas deebisuuf hin ta'a inshaallah rabbi naa gargaaru. Amma qaaliinaa bira bulchumaanaa bira qabee bakka waan isa oofamatti san lakkoo isanis bakka hin beeku takka hin garree haasomaan dhagee jira malee jechuudha. Waan kana ta'eef jecha bulchaa gadi lakkisu kana waa hundaafuu wajjin jirra. Bulchaan kana biroo deemuudhaaf hin ta'u dawaa ammallee nyaatu jira dawaa bishaan quraanaati wajjin isheen ammallee itti kanneen nyaachuu jira. Waa hundaafuu bulchaan jechuun heera baatii takka moolamaa dirqama dawaa nyaatu dawaa kan gara dhuguu fi kan qaamaan inni mataa isaatiin dhiqatu kana hunda isheen ajjeefee jira jechuudha. Maallaqa heera 50 itti baafne jechuudha isa kanatti. Galatoomii. Akkasitti gara fayyaa dhufee alhamdulillahi. Inni kun gaarimaa qaba. Gaarimaan inni qabu kana waan kana irra gartee jechuudha. Irraa dheessite akkuma keessanitti jibbitanii viidiyoo gartee jechuudha. Inni feeti tura nama baay'ee bara takka bas isumarraa hin dhagee isumaatu icciti sana hunda keessatti mee waa haasawullee hin taatu. Inshaallah mee walumaan garraa yoo rabbiin haa walitti deebiseeti. Takkanaati mee bulchaa naga isin gaafatee haa bulchaa akkam jetta. Asirratti uummata Oromoo mee ati dhiifama gaafadhuuti. Dhiifama Oromooti jedhani waan kana hundaa'u osoo hin beekaniin godhee maal beektaa? Ani fi koo waan godhaniitti waan akkaan waan kana hunda hojjedhu waan hin taane jechuudha. Waan bareedaa miti nu waan seeraan alaati waan bareedduu miti waan jireenya jablee bareedduu miti waan hedduu na hojjechiisan. Ani hin beeku jechuudha waan kana hojjechuu malee maaliif waan na godhanii waan jedhanii. Tana hunda kana fayyisee shaamilii haa galatuumu. Rabbumaa si fayyisee asirratti haa maal beektaa? Ani namni galataa qabadhu beekadhu liinaadha. Ummaa Mubaarak jechuun nama baay'ee takka rakkatee namaaf rakkatee namni isii rakkisee miidhamee namallee miidhee gara hundatti miidhamte jechuudha. Isiin ani sababa haadha mana kiyyaa isiin dafteeraan dhaqqabsine jechaan Ummaa Mubaarak jala darbamuu didee jala fiigu jira jala maradhee jala deddeemu jira ilaan qammaa isii wajjin rakkatu jira. Ani waan takka illee akka isa kan hin qabne jechuudha. Isiin obboleessa gaaboo wajjin dhalachuu baannus obboleeyyan kun wajjin dhaloota ofaa miti. Gartee obboleessuun kan wajjin dhalate warra waliin jabaadha. Shaamil keenya irra nuti obboleeyyan taane ni darbitee hin deemini hammaan ilmaan kee kana biyya galfadhu jetteeti. Waa meeqa irratti himattee jirti. Sababa kanaan jechuudha barbaada isii sana barbaadani jechuudha. Taraa hoggaa isii karaa wayyaa gargaarte jaarsisii barbaadani. Hoggaa jaarsisii kana amma ilmaa jechuun bakka jidduu baay'ee wal lolu akkatti viidiyoo keessatti namni arginu hin jiru. Ani yeroo hunda isii loluutti hin jiraani. Beekaa waan kana hojjetu jirta maali waan kun isarraa dhufte jedhee yeroo hunda isii wajjin wal lolu jira. Kanuma waan ta'eef jecha ani waan kanaatu isin naqee bulchaan beeku sababa liinaatiin hin bare liinaan isii isa beektu Abdallaa beeka. Amma gaa waan sanii fi liinatti ergan jechuudha. Erga liinatti ergan isaa Abdallaa guyyaa san liinatti erganii bulchaa jechuu kiyya. Bulchaa liinatti erganii summii shaayii keessa nu godhanii akka malee nu godhe jechuun bulchaan. Amma sana hundaa'u dhiifama garuu kana hunda osoo hin beekan dargee maaliif akkaan waan kana hunda godhu waan godhamne waan jedhanii. Kana hunda garuu ati galatoomii ani illee osoo liinattis waan tokko hin godhin. Kanii fi ammaan tana osoo liinaa deebi'ee hin miidhin. Kanii fi rabbi na baase alhamdulillah hin jira. Kana hundaa'u shaamil ati galata guddaa nu biraa qabda. Galanni kan rabbiiti kabajaa qabus rabbi. Waan kana hundaa'u maaliif rabbi waan kana hin jaalatu rabbuma waan kana hundaa'u buusee jira nama badii balleessuus ni beeka rabbiin nama nagaa godhuus ni beeka rabbiin warra rabbiin
warra rabbiin bururaan gaafa sun irraa beeku sarara binaa godhu maaliif jennaan ka saahibuma balleessaa maaliif namni nama guddaa wajji oolu nama guddataa jechuu jira beekadhu namni ka oromoon manguddoo yookaan namatti gorsitutti nama guddaa wajji namni oolu nama guddataa jette oromoon maaliif jennaan ni beektaa ani amma bakka isin bu'aan kana fiddan kana hunda hoggaatiif dawaasin goonanii haasawanii isaan kunii jechuudha wanni kun jechuun waan budaa keessi jechuudha xabiyaa liinaati wanni kun akka budaatti jechuudha keessi jirti isumaanaa jechuudha budaan kun jechuudha hin himne Itoophiyaa Oromoodhaan jedhanii hoggaasan jechuudha sagalee sanii viidiyoo jira viidiyoo barkee jira gurbaan ani viidiyoo irraa olaamutti jira karaa kana hundaa'uu jechuudha namni nafi dani liinaadhaan siin jee wama kanaafuu liinaa sana wajji wal barree rabbiin kan wal barnoota gaarii kan wal barsee saba isiitiin bulchaa kana kan maqaan isaa badee amala lamaa fi maali maqaan isaa badee namni inni kun dhabamee jechuudha gurbaan kun nama duraan dalagatu ture nama likitti maallaqa likitti dalagatu ture amma maallaqa sanuu dalagaa dhiisee duraan bakkuma namaa eesumaan nama kana miidha eesumaan nama kana kana godha wama akkas yaadu malee dalagaa dhiisee jechuudha intalti isa yaadu illee waan san hunda keessa na ibsite jechuudha akkasitti waa hunda keessa gata haasoyne dhugumaa isa kana kaadhamnitti waa godhee jira tasaa kun jechuudha nama beekes isa godhamte amma isheenni waa garii garatti ganyaataa kaan dhugaa kaan qaamaan dawaa kenneefii jira inshaallah dawaan sunu ganaadha sheeka bira fuudhamaa waan san hunda isin garsiisa sheeni waan san hundaa'u maallaqaa jechuun bira qabee jira maallaqaa jecha maallaqeen tokko maaliif adeemni nama biraatti geesse liina hoggaan geesse sheeni garaa laafaa liinaan wajjin turte sheeka sababa rabbu magaala sababni sheeka waa meeqa rabbi rakkoo meeqa liinaa baase jechuudha anillee suuraan bareetiin akkasitti manallee nama harka jennee qayyarree fi mana sheekaa namni dhageen hin jiru خارم هندا هو إن شاء الله غارب بينو على بيسو هندا إسم كرسيبنا أموري بريد جرا عبد الله نوكم يجي شيخ كافرنا شيني مي عبد الله نوكا ديبي لا لا مداوس نوكا فيا دا لينغ تقوي أستنو تطالع لينا بربازون داوس نتوده خام نيانين بيشاف قرآن سنكيس دوان جرا أكو مثلا كرتن ساني خون قرآن بوي خام نيانين بوي خام غرت لونان naga irraa deebi'aa deemaa Abdallaan ammoo hoggaanii fi intala gaddaabaa asii kalee wal lolleesanii wajji hoggaanii viidiyoo maranii bakka inni jiru hin garre Abdallaa laakiin niin ta'aafi Abdallaa inshaallah rabbi na haa gargaaru maaliif namni biyya namaa keessa jiru koolii dalagataa waa deemee viidiyoo maruusillee hin dhaqqabu ani jechuu waan kan hundaa'uu sababa liinaatti ittiin naaf liinaa wal lollee jechuudha baay'ee takka wal lollee waliin jirra waan ta'eef jecha bulchaanis kunooti deebi'ee dhiifama isinaa gaafatu ani immoo galatoomaa warreen du'aa hinaa gootanii warreen yaa rabbii gaariidha shaamil gargaarii sibirallee rabbiin haa dhaabbatu rabbii si haa laaffisuu jettanii aamin jennee wallaahi galatoomaa hundi keessan ilmaan oromoo wallaahi galanne keessan hin badu galanne keessan guddaadha namni galata namaa hin beekne galata rabbiitu hin beeku waan ta'eef jecha kana hundaa'u jechuudha inshaallah rabbii waliin nu haa jiraachisu umrii rabbii nu haa dheeressu rabbiin nama karaarraa maqallee karaa isaa irratti haa deebisu jechaadha akkasi jechuudha bulchaan kun alhamdulillahi arraa isaatu jechuudha wallaahi waa gariirraa boo'ee armaa hojjeta armaa waan garaa arbata akkamittiin beekee viidiyoo sana waraabaa duuba wanni kun waan sirriitii miti akkamitti waraabannaan hoggasiif isa sirriidha. Baasuu biraati qilleessa irratti waan hin taane waraabee isatti wanni sun sirri waan likkiiti jechuudha. Hoggaa waa balleessu deemu kaameraa kaayatanii kaameraa kaayateeti waan san balleessa. waan san hojjeta waan maqaa isaa balleessu waan booda hiriyaan isaa isi jibbituuf maallaqa isa hin argatu maallaqni sun siiriidha beekadhu yunki waraqaadhaan si yaa'u waraqaatti kennan iyya siirii qaraanii maallaqaan bitamne jedhan maallaqa san nawaa takka irraan garre jedhan doolaara jedhan doolaara isaanii kareen isaan goran hin gadhe doolaara jedhan nuti fi isaan inni jira hunda warree jechuudha doolaar guddaatti kennanii warra siirii qorban afara hunda oofan kun numa jirraa nutis wamtiqishootti dalagannee alhamdulillah jiraanna waan kana ta'eef jecha amma inni akkamittiin viidiyoo sana waraabaa viidiyoo sana gadiin guuraa maaloodha aboosiif gorsa namalleef gorsaati kalaas dhiisi waan gootee dhiisi jettiin akkasitti jechuudha irraan tana fuula keessan keessa dura dhufee inni kuni ganaadha ammallee haasa'uudhaaf hin dandeenye ture ganaadha dawaan isaa jechuudha ganaa kan qaamaan dhiqatuu fi ganaa jechuudha kan garatti itti dhugee kan gaawaa hunda godhatu hundinuu ganaa sheeka biratti hafee ganaadhaan isa sheeka bira geessee jechuudha barbaada obboleeyyisaa akka isaa hin garre ijoollee kan isaanii ganaa hin garre annaman qabu ji'a si taa'ee booya
وكان ده بيجي على جنا شاب رجيسي أنا اللي مال بربادة أكيد دوا سنن دو جل كتو كذا أما جنا شيء كم جنبه تايوا سنن دو بچو باتة إفي ميت نما نملي وقولوا بات إفي ميت دادين سنيفو دوا كنا كان غرتيس نياچا غرر كامان كچا أكيد تاغرو تو هيرا باي دكار أنجي وان تكو تنا سينغ هيرا باي دكار باتي بولو مال بينان أما تلا موسى ديني خلاص كنا ياري كولا تري نمن بين هنجرو نياته دوغا نمني هقا ديو نمنا غا فكادن إنما نمو وايادا ديمان دبيچا وانا كسي دين سنجا أني والله بالله قابل تكون وتيو أدوچا متهاسيسا أنا ما ترى تنون ده بكا واحد دولة بس وانا وجده تنون ده يفهم بده سنجا فدا ما عارفي أما ترى فايدين جرا الحمد لله كرو دوا نياچاتين جرا شامل لاغلو تومو شيخ قبل ده دوا نابدا جرا دوا خانا دفين لين جرا خانا پاپاو جلو لين دو جرا أنا ده غنا نياچ ديما غلطو مارا أورمو ديان غنا خانا بود يفهم سنجا ولا يفهم ناغو دادا وانا وجده ده نار برده برا تكناتي غلطو مارا